Suuraa WhatsApp narge anjaartii qaba. Rabbi yadii postiin godhin kaati akka tasaa postii goota. Maana ergite qara akka jaartii san sodaaddu wasfaati. Maana ergite qara. Jaartii qabda warri jaartii qabda nammoo adabadhaa ta'a jee suurri teessa suur ziippitti godhadhaati. Jaartii qabdaami jaartii san teeka fajji suurri tante ziippitti godhee achi taa'in irratti. Beerrillee jechuudha warri jaarsa keessa qabdan jaarsa keessa mana keessa hidhadhaa. Didee mana haadha taatee seene taanallee qilintoo seene waliin deebi'u. Jaarsa keenya fudhatte jaarsa kiyya akkas taate jaarsa kiyya jedhajanti maa dhufe inni wayi dhagayaan ittiin dhadhee barra. Dhufe taanaan jechuudha. Akka nama laal boqqollaa hin jira boqqollaa gara arsii kanatti ni beektan jechuudha boqqollaa kun muka diddiranii haqa qabuuf ol rakkisan jechuudha akkasitti ol rakkisa gaggoota amanaatitti yaani akkasitti ol rakkifadhee kaayadha jechuudha akka namni lafa kanatti namni ittiin tunne wallaahi akka namni ittiin buunetti akka namni maqaa isaan dhoofnetti ol rarraasee achi ol kaayadha jechuudha gubbaa sanitti jechuudha akka of argaatitti bakka achuman laalaa biraa baay'aatti deebi'a jechuudha jaarsa keessa mana hidhadha. Akka dhufee haayinaan hin jenne akka dhufee maqaan na dhoofne gaafa jaarsi keessan dhufee maqaan na dhayeetiin haati faatee laakkofate ergitee keessan lubbuu jettee hin jettee dhidhiqattee afoo deemtee rifeensatti tana tokko fadhee hin jedhee ana afoo deemeetiin jedhe haati faatee jaarsa keenya fudhatte haati faatee bultii na diidde bultii tee naddaan nu baaste maaliif bultiin tante shunkurtii nama bultiin tante dinnichaadha ka haati faatee ooyruurraa buqqiftu siyaa buqqisu ishee kanaa useen. Maal inni bultiin kan kee haati faate si diidde? Bultii ta'e yana diidde haati faate. Sireedha haati faate addaan buqqifte moora ta'ee cabseen. Hin dhufa taanaan ol rakkifadhe jaarsa kan kee ol fudhadhe. Qabadhu jaarsa kan kee manatti. Aatillee jaartii tantee dhiiftee loxoloxodhaan dhufin. Jaartii tantee dhiiftee loxoloxodhaan dhuftee barrii kiyya kana dhadhooftee an eega an ol siseensisee booda. Likki jaartiin tantee si bilbilte. Liiftii malee asii gadi fidda taanaan hudduu harree seenta. Ol hin deebitu mana haadha faateetitti. Because I need a sodato a casiti in Amanuan. Ira lubun qabne in fedwa. Ira lubun qabne in fedwa. Isin ifgal. Dhufte barri kee kana dhufte mana osiseensi ka'ee achi jaartiin tante gita silkii tana qala usirra goote asi liifti naa tuqii hanqattee gadi fidda taana ol hin deebitu beeki. Liifti mallee siin tuqu ittantee akka gadi dhufte san hin deebitee gad deebita lagatti. Kuni dhiirota jaartii qabdaniif warri jaarsa qabdan jaarsa keessan mana narraa hidhadha jaartii keessan akkanatti hin barreessin narraa dhooggadha taree na barreesse taree suuraa natti erge taree kiisingina erginaan ala wasaala fudhadhe ani hantuutu bichaan ta'in dhiira irree naguuta qoma naguuta hin jira taanaan haa dhufu koottu hin jirta taanaan koottu. Amala kan kok kanan ala kabiran argitu ati amala kiyya kanan ala kabiran argitu sinya kisa si obasa wan hati mana abba mana tifta tu sita wana sifin gola sif gola taimi sif kenna si bashannan sisa si marakan sisa si qama sisa wa hunda sifta hala balazat faqata tatanana kababura tit faqete hafta yechud na kastati na argiti miseji dileti goda koy mali ta koy akasi yo ta koy jennan lal udubon to jimma kisa senta yechud sinna goan ko basingkap